Jarro malalani wafitan jarro malalani yo ambalese abanki yalle internet yesitu balese situ kanatti kode marre jedhe waan namuren furadha lakki ija isaan nulalani lakki isa miti gurba kenna balese jedhanille nam furadha ne kar marattu mali media kun gudu ani ko ana dhiige kiyya dunarra amri ta'e dhiige kiyya narra amri ta'e sanif profile ke jara firri kiyya sun firra isaati dhiige sun dhiige isaati miti bakka sila gadda sanin na bar abate abshir nan jechu abutti altu mana fide su kuma sanara himbe ku ani sin daden be ku bakka sin dumbe ku ko kimana ngafatina jede hasa kana ko ni sebe ku durka manga bro ni no akate mi jara tolbe no akate ko namu ku to ko ta himbe ku ni jede ani le sambe ku jede kala mal dubarti mana fidu mal raga watama wan kabdu video ku no video media ku to tlakallake nam maratti wajjate ni juru nargine awana kana nargubar Abi isano live rata mana bidati live rata kana ko kuma tijammari titaja bato so kabaja mati kabada walumayu kabaja mati nama kabate internet ka hidate takka oso mati ke namar tu media kana rajirano ko zamana kana tinam sulki fayadam ninjuru namni argin ninjuru namni video na wala baba do khate wan fede ngodu namni wan fede logo chorba do khate wan fede dalaga ko maka malala ama nafarati gadi kabati fitat dama ni ani kon to kando banni ani live badadenan giddi dufani nasu si zamale ana sarle njuro wala leni manni ana wala lo na profile na jira ci se mati yege janam nuate umman mo sa wololde jala namni mati kabana marrabe kabana marradala te kab ya mai bita amma namni komanti nama jala barresu kum mira kesa nama galcha si jale wa namni dufe nama jala barresu namni arif sa wa dubbata beka jala barresaniti wa tenni wa dubbatu waraban male mahmen nakasi wanjuru natti fakkato anyways be wode wa ka tabar namni akamiti simbe wode ko na fisa madin gen wol be ko miti bar kakale wali dufe qani takatti wol nyate yu simbe ku jede wol wakatu wan fede wol gode echu ana fini lolan kam oso lola qabanne oso anafin lola qabanne kona tinnaga mulola sani fakkas jede jeda oso anafin lola qamne an hoji bira deme na wani nakase uf maybe bakka isi wolola dani samarana sara dalti tarai tufto danda silazdi bayato mangadi awata hidbat anille kara hiyara deme nille kara sar deme echu joka akkana tasara jala deme kuni sa wata emerge gutu qaba asar ragu gana magal si posoto te farso kana siba satana mitti chapsi gabbano lamaninyom kalalle goditi melalati wo kesa walin dubbadati media kanaratti onnon godinati ani media rata wala ani nasanne ko media ratti ani nasanne ka hasate abbala eg hasate titafitatu ani nasanne ko wari moderator sana ragorashi of kabaja amma no ha office woni lewan urfinna fidu no martu gafa durale no matu kalal godet kenne beta an office sana sarata wanno gode kaseti kabaja gode si adefat wallahi takam wanno no gono to konjo akam anu anta kaza barbadwan aku manni no katsan ti sawakat anile la no gosti gutu no faccu fena kam gosti gutu abberonni summan adadan wallahi no matu bar kalal gode kon jar ammo gar arsi ganat berdilip si jahata fidan nuti berdilip si jang keninani nduga seba gutu ke nanu san luga jetan gunon wallahi lazi gutu ke na bisu zarmanzari ke no fise milarajige onno godo kana milarajigu ko famiti jia tokko gutu galgala wayta galu ababo si bite galu kaba itati tige netti murtesina tamana jurtu lolte commenta wona bite ga gadi arkif nadi season tadwan ada tigone ga harkif assalamu alaikum sunatu da waalaikum salam attu gadi arkisan anewon jecho barbadu namni ana lewa godo njuro si lewa godo to konjuro nama harka dae harka duban tidaru qabatte de ma jirti wonni si balle si wonni si badale njuro
ofii kiyyaa even osoo waan tokko hin nyaanne isii nyaachisee akka namoonni itti kan wajjin jiraachaa ture waa hunda xumure jechuudha. Akkasiin hin dalanne ofii kiyyaa dalagee jaartii jedhee horachaa ture jechuudha. Hadda isiin sin beeku jedhaa jirti afaan guuttattee an akka waan isii waakkadhee muyyattiin tama durallee dhuftu sitti meera ol lama keenya muyyattiin ammallee waamuu nan danda'a. Wanta akkattiin jidduu kiyyaa akka isiin jiru. Muyyattiin dhufte allaa'ee beela jira harkaan na qabatte argite. Kun waan guddaa miti. Eegasiin harkaan na qabatte booda immoo ofirraa dhoggee muyyattiin baatee deemteerti. Kan ammoo isiin illee argine namoota yeroo sana jala turan argee jira sanniin deemee itti viidiyoo kutee sheer godheeti kana gochuu jira jechuudha. Kun homaa isiif hin godhu argite. Kanaafuu miira keessaa baatee dhaabattee osoo yaadde baay'ee bareedadee yaadaan waan natti fakkaatee dubbadha. Akka amma waan barbaade haa ta'u akka barbaade haa ta'u ka jirru imaraatiidha yoo jettu wallaahi billaahi jedhani maraatii miti bakka barbaade osoo jiraadhe nama yoo nama kabajjeef yoo nama jaaladheenadha gara deemu sanii nama dubbatti illee deebuu miti. An jaalalasiisiitiif wanni hin taane hin jiru argite ammallee taanaan aarsaa kafalamu qabuudha nan kafalaa. Ammoo yeroo isin afaan illaafi dubbatte jettu miila keessa gara maadhii fi haadha manaatii akkanatti dubbachuu hin qabdu argite. Isin illaafi hin dubbanne wallaahi kookii maa duraan illee hin beekna eeguma sibira galtee wal fuutan kana wannoo itti malee duraan akka isiin loltullee akka isiin dubbattullee ma beekta ammallee immoo illaafi wanni dubbatte hin jiru. Yaa isatu ani siin beeku jedhee akka eeganni siin beeku jedhee anillee san beeku bakka waan jedhu kaaste. Anyways bakka kun waan salphaadha godhe waan salphaadha hin xumurra amma akka gootu ati amma abbeeroonni isii nama 9 eessummaan illee nama 10 adaadoonni illee nama 6 kanneen hunda laakka'ii obboleessi kan gafaallee 3tu jira kasii oli. Diddiqqoon illee 3tu jira kanneen maraa walirratti herreegi birdilibsiin haa bitamu wanni ulfinna haatillee abbaalleen kun hundi agartee gaafa duraan intalateen na horadhu isinuu wannan jettaniiti walitti nama ta'a wal jabeessaa waliin guddadhaa jenneeti qalal goonee si kennine waan nufi abbaan hin qaalesin ammootu beekirra kafti bajjaallee warqin damadaaf noomi qoxxara waan jedhan sanii. Waan kana qophaa'ii baaliyoollee yoo si gargaare si haa gargaaru jaartiin tee jaartiteeti nikaa irraa qabdaa bakki isiin dhayitu hin jirtu gaafa ulfinna kana guuttee waan nu siin jenne kana guuttee dhufte intalatee nutu mana sii fidda ammaaf intalli nagaa qabdii hin jirtii warra bira jirtii hin yaaddayni hin cinqamini waan kanatti qophaa'ii akkasin nu dubbisi jaarsota qabadhu. Yaa moodeetarra irraa fuutu wanni si galaami moodeetarra irraa fuudhamuu qaba gaafa inni ulaagaa kana guutee dhufe moodeetarra illee adeebistuuf bakka wanni waan baraa naasayin gubbaa kana teette ila mobe an jechu wallahi waan inni namaa gondina godhu kiyya ma kan buufsare nu barka qalbii akkate ari raawwatu si goona wallahi si bilu ati ma qalladda goonatti ante wallahi si qalladda ya gije taka amira ke sabatu fiyer akkati yaada yutin beekan kanaafu yoo gorsuma nama waan deemal zaate hademtu arite gorsa nama qabatte deemalti amma gorsa nama maaliif qabadhaan nama guddaadha sammuu gongotu na gorsa ba. Mana kasih tahu barbaada mati. Baaliyoon nuuf tasin maani akin darsaa. Baaliyoon udah nande. Assalamualaikum baaliyoon rakkoo qaba wallahi assalamualaikum ya jama'a. Ta'a ba boqollaa nyaateera. Abu Mubarak balik mampu aja ndak udah terkat. Wallahi bali mana mantap tuh dia kesel. Kira kalau mirar raga jadi kia kata sih cuma ndak ya. Apa ya lebih mal video ya.
حسبنا الله ونعم الوكيل بوي والله. Mubarak maal jettati waan kanarratti. Amma dubartii maa nutti galchite nuti amma jaarsummaarra jirra. Dubartiin jilba jaarsummaa laalti manguddoo. Lakki bonna maafuu dhiisaateettu maafuu wallaahi nama guddaadhi seemuu beentaati. Ayyee. Kookii waan abbaan kee murteessan jaalattaa miire? Ayyee dubbii nu kennadha nutu isinii xumurraa hiinullee niina kiyya kana booda tirfii isinii qaaga jettee isin lola jettee wallaahi dubbisi harkaa daba jechaadha waan nu ta'i jenne waan nu godhi jenne godhuudha jechaadha galee. Kiyya dhageette ka dubbachuu dandeetta waan Mubarak jedhe dhageette. Maal jettanii hin dhageenye? Mubarak irra deebiif. Kookiin harka keenya jirti waan nu godhaa jenneen hin gooti waan nu ta'a jenneen hin taati si ajjeefnallee si fannifnallee yoo itti nuu fannifamti. Ati yoo nama barbaadattamoo lakki simatu abbaadha waan ati jette waan ati murteessite waan ati godhinaan jetteen godha jettamoo nama fidatta nama siifatta. Ayyee maali isin waan dubbatte qabdu waan ta'eef akka inni isin barbaadu isin barbaadu jedhanii isin barbaadu jettee afaan isiirraa baheera dhiifama wajji. Waan bakka san hin jirru barri kiyya waan Mubarak isin jedhe seeraan keessatti. Isa balleessu waan balleessu duratti dhiifama gaafa dhunan jennaan dhiifama gaafa dheeraami baadiyoo. Jechi kun afaan isiirraa baheemi ani isin barbaadu jetteerti. Isin barbaadu jennee dhalaan irra fidee akkana godhaa jette akkana booda sun barbaadu jette malee. Isin yoo jettee atamaadha manaa keetiin araaramuu feetamoo hin feetu. Maaf hin feene reen fedhatu araaramuun barbaannetti maal godhaasi. Kanaafuu nama siifattamoo waan ani isin murteesseen waan ani godhi isin jedheen waan isinillee godhi jette jaalattee narraa fudhattamoo nama biraa siifattaadha gaafii salphaadha. Ayyee nama biraa siifadha Ramadaan ishee godha Ramadaanaa dhufu. Ayyee Ramadaanii baabaa si waama jedhaani wanti kookii si waamti jedhaani. Ramadaan laayyee qoora waamii dhufaa ogaa. Kootu dhufee jaalatti baraarsi kootu dhufee asiin geenne akkam goonarree asii yoo geenne akkam jennaarree akkas jedhanii akkam jennaree yoo akkas jedhan akkam jennaarree hoodhu as kenni qabi qabne kenni kennine dhayi dhooyne ajjeesin ajjeefna ni yoo qalal godhee anummaan isinii fixee amma kiyya maal gootaa mandara keessa deemtee dubbii dheeressite ganaa birdilisii nama diidama uffisuu nama maalii uffisuu yoo anummaan qalal godhee laslas godhee isinii fixee amma boru ganama isiilleen hojiidhaa baatee dhuftee waan biraa osoo hin taane baay'ee na dhiphachaa ture innillee jechammata waan biraatiif miti yoo illee fixarra inni inshaallah bakka fedhe dubbataa oolu ka waldhabee siif isa siif ijaa kanama salphaan bilbilaan haa ta'u akka ta'e wayitii carraa argattetti fixatti. Manguddoonni kaleessa nutti himatte akkamin nu duuba garagaltee fixattee hin jettu aadaa arsiitii miti. Egalee jaartiin yeroo gaabbiteen deebiti jaarsi yeroo gaabbeen deeffata nikaa yoo buusen deeffata. Amma sa'aatii kanatti daqiiqaa 10 keessatti yoo isinii finne hoo soo manguddummaa garasii gara nan oofin. Ayyee isin nama taanaan isin akkasitti rakkoo takka hin qabu ani jedhadha akkuma. Kookii akkamitti? Har'a kottiin qabu miidiyaa irratti na fixaa fi talafaa suutu wa fixanna. Eebata miidiyaa dhumnaan talafaa dhumatte. Tama miidiyaa kana nuu fixaa taan itti deemna inshaallah. Kiyyaa laal tokkoffaa bakka ati manaa kee hin jirretti dubartii biraa mana fiduun dogongora keeti. Atuu jetteerti osoo ati quban qabne shaayii siif ittee dhuftee harkaan si qabatte sun ammoo harkaan si qabachuun dogongora isiiti.
jaarsa namaa bakka jaartiin hin jirretti dubartiin bira dhayitee harkaan qabachuun dogongoraa safuudha waan san hin sirreeffatta gara fuulduraatitti. Gocha kanaaf ammoo irra deddeebitee dhiifama isii gaafachuu qabda. Dhiifama qofa osoo hin ta'in obboleettii tiyatana. Mubarak. Ramadaan mana Mubarak baalee jiru hundufuu jedhe. Wallahi kau sedikit mau apa tuju? Malu kau tidak rap situ. Wanno din kuttichaa jedhin ati jaarsaaf jaartiin araaramuun feetu osoo anaaf inni wal dhaba feene qabaanne asiiqee ani isaa wal dhaba qaba booda immoo anaaf inni hin fixanna. Tajaafta isaa tana booda ammaaf wanni galteen galte tun rakkinni uumamte tun haa furamtuu jedha. Amma sun jaarsa kutteeti. Jaarsa araaraa osoo hin ta'in jaarsa diigumsaaf deemu. Aye. Amma kootu dhufee ilaallu. Ya sani baranu gabaabsu soogga gabaabsini ariifidha. Ya mala tamiidiyaa irra fixaa fi kaan maal jedhaa jirta. Kaan ammoo keessaan buunee namni nu bilbiluu barbaadamu akkam sila afaan lama dubbachaa jirti barnuu beesiin. Laki look Bilbila Allah gad guu jennaan Mubarak. Bilbila Allah gad guu jennaan mujattiin gad. Isii beektaa akka maraa waa maraa hin beektaa tan akkasuma qabatta waan naa gootu haadha manaa kee dhiifama gaafatta. Dhiifama gaafachuu qofa osoo hin taane bilbiltee fi fuutee fiddee suuqa geessitee daaba mormaa naa bittaaf jaartii teeti intala bareedduu tana waan isiin fakkaattu mee ilaali. Si qofaa nama mara itti hawwa nuhuu itti hawwina warri gosaatu warri silaa abbaatu warri silaa obboleeyanii eessummaniitu. Maallaa gootaa dhiifama gaafattee bilbiltee fi fuutee suuqa fiddee daaba mormaa bittaaf intala bareedduu ta'e tanaaf akkasi fixattan. Boru ganama ta'ee saafaa irra galgala irra ta'ee sa'aatii isin mijaa'etti deemtanii suuqa geessitee daaba mormaa tokko bittee fi dhiifama gaafatteeni viidiyoo bareedaa tokko waliin waraabdanii gadhiiftanii sanbooda mana galtanii laayivii waliin seentan. Kookii waan an jedheen hin dittu. Ati yoo waan kana fudhatta kiyyaa. Kiyyaa beauty irraa kaase. Kiyyaan nama mari'achuu tare. No. Wanni waan biraatiif tare. Tokkotu waan naan jedha diyaaspoora Ameerikaa kana homogoota ngora wali araarsaayidha. Inshallah mareeshinaa. Fudhattee? Waan jaarsin adda arganii yaa muyyattiin tama dura illee isin yeroo isin jirtu illee dhuftu waan ta'eef kun yoo rakkoon qabu ani fudhadheen jedha waan isin naan jettan. Ulfaadhu galatoome rabbi si haa kabaju kabajamii. Ayye Mubarak. 2,000 ta'uu hin qabu, 5,000 ta'uu hin qabu, 3,000 ta'uu hin qabu, 500 ta'uu hin qabu suuqa waliin fiddee deemtanii indaaqimaachuu 300 diraam liyoon ይችላል 200 diraam liyoon ይችላል 500 diraam liyoon ይችላል waan isiin jaalatte boru godhii fi gammachiisii viidiyoo bareedaa waraabadhaa gadi dhiifadhaa boramootuu laabii seenaa waliin achirra isin arginaa kookii yendeet no taan suuta dubbanna yeneenna Tayyette boka. Murree rakkoon qabu garuu dhiifama malee taati boor jette kanatti yaani ji'a tokko booda malee bahuu hin danda'u ji'aan booda jechuudha. Yaani bultii 25 booda. Madaamin teessina jamtii mere sa'aat akkaaf saaf lamaaf yoo gadi baate. Jechuun naayamti garuu fagoon jira waan ta'eef natti hin tolu. Ana budaabiin jira akka faggaatu warras keessa jiran hin beekanii. Ani bultii 25 booda. Okay. Kiyya Abu Dhabi dhaquu dandeettaati? Yoo akkasidee taate. Maal jetta? Abu Dhabi dhaquu dandeettaa? Maaltu na dhoogaree Abu Dhabi dhaquu na dhoogu hin jiru. Lakki jechuun sitti tola dhaquun sirraan fagaatu feene dhaquu maal wanni dhaquu rakkoon qabu. Konkolaataa hin jira konkolaataan hin deemu. Okay, erga konkolaataan jiraatee sa'aatii inni dhufetti waan amma Mubarak jedhe kana qabatee haa dhufu dhiisira hundaan nuti hin galchina. Waan amma jedhe kana qabatee haa dhufu waan Mubarak jedhe kana waliin gabbaatanii sa'a takkaaf waan qabatee dhufe viidiyoo takka waliin weedanii atillee qalbii takkaan kiyyaa teettee guddaa isiilleen dalagaa ofii geeffattee wal bira haa dhuftu
karaa kanaa yoo itti deemne bareeda tataan itoo ofte gabbuunee keessaan waan jiru haasoo inni bareeda na fakkaate muufee maal jedhe. Waan as nyaattoo jiraatte dubbii lafatti waan akkanatti baana nyaattee dubbii lafatti nalalaan dubbii sun rakkoon qabu. Tataanii ammoo yoo itti balleessitee jiraatte ittiin fixataa rakkoon qabu ilma namaatiin balleessita waan ta'eef. Garuu amma jidduu kanatti wanti garaa nama nyaatu wal jibbiisi keessanii keetiif keessi illee hin jiru wanti garaa nama nyaatu. Ati keessatti faarsaatu kunuutii tokko irratti illee isiin illee uummata akka agarree kunu kamanni akkana godhe bichaa arge malee yoo takka wanti waliin bu'iinsa takka hin qabnu. Wanuma jedhu wanuma xiqqoodha waan ta'eef kanaaf wanuma keerii dubbadhuuti dubbii yoo dandeenye karuma lafaatii fi nama gara nyaattoo qabaattu taate. Ano balleessan qabu beekama danda'u sitti meetu qoosa keessa illee sitti taa'imu waan sitti irra hin deebi'u yaa uummanni kun dhaquuf yoo deebi'e garuu ammoo waan takkatti si miidhe takka hin qabu argite. Hadda illee taanaan suuraa isii poostii godhaa jira argite. Isin garuu kaaftee piroofaayilii gurraacheffattee maal jettee deemte na bira. Hadda illee suuraa isii poostii godhuu jira jechuudha. Kanaafuu namni kadhataan namni harki jira oolaa roona beekta. Isin ammoo kana beekaan jirtu beekta. Kanaaf ammoo akka nama tokkotti yoo bakka buutanii ilaaltanii mucaan shamaraa takka sibiraa deemtee yeroo ati faana boottu silaa beekuu qabdi isin illee yoo anuu miidhee jiraadha isinitti himattee nama itti gaadhutti maatiitti himattee waan kana jechuu qabdi. Kana hin jenne bilbila narraan kaastu kunoo sana jettee tiiktookii fayyadamu jirti. Maal akka isin barbaaddu qofa gaafadhaati. Ayyee kooki kinoo inni illee akkana jedha ati illee gabaabsiitiin jechuudha uma nagaa uma khayrii dubbadhu dubbii kan keessaa laalla dubbadhu amma jarraasii kenninee jirra. Ani waan dubbadhu qabu koo waan dubbadhu illee waan jedhu illee hin qabu. Akkuma himatee namni isin himate sana uumaan jira. Ani kara kiyyaan ana bira wanni takka hin jiran. Ani isaanillee waliin lollee isin himera warallee ani isaanillee waliin lollee biraan deemne. Ani maatii yeroo namni waa ta'e piroofaayilii gurraacheffadhe sila yeroo gadda kiyyaatti kana bira dhaabbachuu qabu taqara qopheeffate mana fidate anamootu isiidhaaf bakka gadhiise jechuudha taranyaa eegabaa lessuun malqisuu yoo ta'u taranyaa takka taa'ee maxxan mana mijikiree illee. Kanaafuu yoo barbaade miidiyaan hunguutuun galabaxamee bira dhaquu danda'a yaa gabaanyuu wanta kanarraan qabu wanta kanarraan qabu geessee jira waan isaallee waan haasoftan illee hin jiru jedhee. Okay, ila koki akkasii miti maaliif waa Taatiin adiisa. No kadhaa Ati lama matu bakka carraash afaan namatti dubbataatti. no kiyya wanni jedhaan jirtu arisiin wanni nama aarsu waatu jira dhaggeeffadhu. In argita eeggat. Kiyya na dhaggeeffadhu miiti qabadhu kiyya miiti qabadhu na dhaggeeffadhu koki ilaal atillee Duruu beektu tokko malee naas faraarraa barbaadda. No wanni isas faraarraa mun jiru anas bira jira wanni isas faraarraa mun jiru kiyya na dhaggeeffadhu. Imaraati keessa jirra bibi yaala no imaraatu stino. Namni nama faraarraa hin jiru dhagaye. No diis wanni isas faraarraa mun jiru dhaggeeffadhu koki. Inni waa takka si dubbate yookaan ammoo wanni seere anas dhodhu si duwwaan jira. Kiyya dhaggeeffadhu waa wayisitti ba'a. Mucattii wanni jetteef aarii mucattii akkas jettee malee hammeenya kee yookaan ammoo jibbaa kee qabaattee fixan hin jenne kiyya. Dhaggeeffadhu seeraan. Dhugumurtuutti malaan waan ati dubartiin hinaafti. Si galee dubartii waan hinaaftuuf mucattiin aartee jecha kana sin jette malee yookaan jibbina kee qabaattee osoo jibbina kee qabaattee gabbaatee seera isiitii gabbaatee waa sin jetti gabbaatee maqlachaa uummata kanaa. Oyaa nagaa an dhugaatti ma dhagaye. An mucattii sanan beeku mucaa kanarraan baradhe malee tokkoffaa dhugaa dubbachuuf gaafsa yoo mucattii tana hin taane yoo mucattii akkas godhuun sun sheemi waan dhiirri dhalaarraan eegamne goote kun dubbiin ifaan ifa sitti ilaallata dhugaa qabdi mucattiin ilmoo shamaraa taate wanti yookaan isiin tana jaartii tante hin taane maalii kan kee hin taane wanti sukkumtu tokkoffaa hin jiru. Of course itti dhagama waan ta'eef si jaalatte waan ta'eef jaalala kan kee qabdi waan ta'eef. Wallahi ila Ramadaan afaarii qaba afaan dammaa si qabe ila mucattii amoo jedhamtan laal amoo zeddoo ta'e jedhamtan ila mucattii jedhamtan amoo baalii yoo ta'e na bareessan. Laal wallahi dhuguma sitti ma laal Duubaa hin keessaan takka nama hin jaalanne mucattii tana hin fuudha jedhee karoora irra kaa'e wanni addaan nu baase waan akkanaati yoo dhugaatu sitti hime. Sigalee mucattii ma jedhamtan ila amoo zeddoo jedhamtan sigalee homa kana aarii funduqii waan xiqqoo wayiitiif wanni baay'ee bade. Sigalee kana waan ta'eef kiyya taragaagai anas siin jedhe raaseen arragaagaa bakka
Oi, kami dubbi afaan naftini koi kana tuwa jaalati dubbi keessa ofina takka intini tan tertiibaan haasawaa suutu. Sigalee tokkoffaa dubbiin dhugaa wanta akkasii yoo golte taate akkumatti ilma dhiiraati sigalee jaatiin tun obboleettiitiin sirraan baran isiin beenu sigalee yoo kan akkas goote taate dhugaatti dhagama beekaas jaartii san teetti waan taateef namni biraa harkaasee haa qabuun barbaadu waan taateef sigalee bootaan itti guddaan rakkinni jiru bootaa sanatti kiyyaa sigalee wantummaan ati bootaa sanii mucattiin gaafsan sukkumtu wallaahi dhugaa dubbachuu ani kookii malee nama biraatiin se'u shaayii sii fiddee bishaan sii fiddee immoo intalaa taatee isiinuu yookaan hiriyaa isaa yoo taate atuu akkas gochuun qabdu lapheesii cabsita waan ta'eef naa boruu guddataa nama boruu waa'ee boruuf deemu wantillee kanaaf bootaa kanatti hanqisteertaa kootu seeni gochuu hin qabu jedhiitii waan jiru himi ama kadhaa miti kadhaasii kadhataan jiru dhugaa jirtu olgalchi dhugaa Ramu hore dhaggeeffatamu no jechuun ni barani wanni inni himeelle sirrisuullee jiru maaliif kaleessa namni amma inni akkasitti ofirra kaatee darati isaa gangalchu sun kaleessa anaaf isa jidduutti waan godhaa ture osoo beeku osoo wallaalee rakkoon qabu anaaf isa jidduutti akkaan isarra deemu akkaan isarra fagaadhu waan meeqa akka godhaa osoo beeku cirraashuma yoon bira deemu eegeen mana fidatee sukkuumaa jechuun isiifa jabaattee sukkuumta malee inshaallah naafate obboleeyyan ammaatti. Oke, ila dhiisetillee kokii ati afaan itti hin tarin kaalubu maali beeyaa? Kokeetti sirraa dubbataarra akka nama tokkotti Sirraa dubbataarra akka nama tokko. dubbataarra si galee. Kanaaf ila kiyyaa anamma jechuun habiibii si jaaladhaa hin beektaa. Ani intini kan kiillee fedhu namni illee fuudhee akkasiin deemu barbaadu ati qaldii fuutee waan biraa fuutee yoon tun si jaalatti yoo tan biraa keessu kun ta'etti dhagama. Kanaaf bootaa sanatti. Ramadan dhaggeeffadha wal jirta. Andoon isin jechuu barbaadu. Waan gaarii Muyyattiin duraan dhufti. Muyyattiin duraan dhufti. Yeroo masiin as jirtu yoo dhufti muyyattiin isiin hiriyyaa muyyattiin argite. Qaldii kana kennaa ho'isuudhaaf argite zimmedhee harka muyyattii fuudhee wiindoo argite sun ammoo balleesseera argite balleessite nan jettan balleesseera wanni badii bira ta'e jiru. Achi booda ammoo wanni biraa jidduu kiyyaa kan muyyattiin jiru argite muyyattii dhiyeessuu hin danda'an argite muyyattii isiinuun beekti. Kana sila ta'e kana ala ammoo yoo gorsa namaa kana bakka beekaa bakka salaama lee bakka qabe dubbii beekaa naganuma dhagaye habiibii dhagaye waan biraan dubbatin Tanuma sirraa eegaara wallaahi. wantummaan sirraa eegaaru tana bakka hanqinnummaan dhugaasitti argeeyyuu boota tana hanqinna kan keefii argiteerta galatoome habiibii sii galee namni hanqinna ofii ufitti arge bakka wanti kana caaleen jiru sii galee mucattiin illee wanti jedhaartu wantuma kana malee kiyyaan akkana godhina dhiitiin kan arrabsee minaan jedhaan jirtu. Bootaan itti dhagamillee bootama tanaate tana kanutti illee dhagamee dubbataarru bootama tana si galee kanaaf ulfaadhu habiibi namni haganuma waa beeka si galee kanaaf mucattiin ati waan jandaaf taatee sitti dhagamee kana caalii balleesseera eega jette kokeetiin illee wanti kana caalii nu dhibbifattu illee jiru si galee ilma dhiiraa balleesseera hoo jedhan wanti balleesseera caalii jiru si galee. Wanti balleesseera caalin jiru. Nuti dhagameera bakka keetitti bakka buunee akka obboleettii teenaatitti nuti dhagamee dubbanne bakka nuti dhagame san nuuf fixeera. Fuudhee akkas harka kee fuuraa kaa'ee akkas gochuun sun garmalee. Sanillee beekeera atillee numaaf jedhi waan biraa wanti dubbanne yookaan kana na dhahee asna na qabee jennu hin jiru. Bootamaa itti wal qabdanillee bootaa tana tataanii ammoo keessa keessanitti wal waaqii jettanii jiraatan ufuma keessanii dubbattan ufuma keessanii fixattan. Kan namni illee argee kan namni illee rifatee kan namni illee siif gaddee siif dubbataaru bootaa tana hanqina ofiillee nuuf argise galee. Kanaaf kokeetii koo obboleettii too atillee akkuma ni dhiifama siin jedhe kana akkuma ni balleesseera siin jedhe kana dhiisii fi waan jiru ammoo waan silaa hafe yoo dandeettan keessumaan fixa. Wanti biraa kan jirre argaara kun osoo kan jibbaa kan kee qabaatee mucaan kun yookaan jaalamni ittisanii qabaatee dhugaa dubbachuu waa'ee suuraa kan kee fuudhee laxxafee waa'ee kan kee dubbatu sigalee hanga bakka see qabuuf balleessamaan kun itti dhagamee sirbaan ibsataara waan argaarra waan ta'eef. Dhiifamu siin jedhe sitti hime atillee nu biran tarini bakka dhiifama godhiif bakka dhiisi hoo inni ammoo waan kanaa olii ka inni waan biraas godhu kaa tokko jiraatu ta'e himadhu. Sanni dhiifama si gaafachiifna asirratti maaliifi
ati intala shamaraa takka baddalamuu qabdu. Kanuma baqa wanni biraan jiru dubbadhu. Kookii wanti sirraa inni illee jiru akkuma ilmi dhiiraa ol bahee itti balleesse boota kanatti hanqisee dhiifama naa haa gootu. Boota maati ilaalte illee bootumaan garaas nyaatte illee bootumaa uummata garaa nyaatte illee boota tana waan ta'eef tana dubbiin qoocamteetti goolabamteetti akkas gochuuf. Irramu waan tokko ta'e ani koo ani sinii miiraan walalle dhufee kiyyaan kana na godhee an kiyya wullolee anaaf kiyya wadhiifnee himadheera inni himadhe. Gammaffaa kan intala fidee miidiyaa ol baafate illee isaa kaisiidha wallole jedhee haasa'e illee isaa sinigale ani wo isaanillee waliin lollee isaanillee wallolee hin beeku gara fuulduraallee walloluu hin barbaadu amba dheedhaa deemeetti dhufnee jaza bu'ee fi mana isaatti hin galle abbaa kiyya beekaa abbaa isaa beekaa haadha kiyya beekaa haadha isaa beekaa sinigale maatii kenna hundatu walitti jira gaafa ana na miidhe maatii kiyyatu isa gaafata gaafa ani isa miidhe akkasuma. Sigalaan kanaafuu ani ni mannillee inni madhullee ani maatii kiyya keessa namni waa ta'ee profaayilii qayyaradhee viidiyoo kiyya hidhee jennaan sanirratti waa waliin jennee turre sani dhalaan ka'ee kara hojii biraa deemee bakka silaa bakka gadda kiyyaa sana jabeessuu qabutti akka abbaa manaatitti bakka silaa bakka gadda kiyyaa sanitti namni hadhaanarra waa ta'e kun isaallee fira maaliif egaa ani ta'e isaa ta'e firri kiyya fira isaati aanaan kiyya aanaa isaatti gosti kiyya gosa isaati. Sila gadda kana waliin gadduu qabu ol bahee laayivii irra taa'ee kookii jedhanii namni jala barreessee jira ani simaan beekuu jedhee kana akka ta'e isa miidiyaa kanarra jira sagaleen isaa ani simayyuu hin beeku nan gaafatin hawaasi ani waan isaan dubban ani kan profaayilii konkojii jira waa'ee maatii kiyyaati silaa beekee sila nama beeku taate wanni ani profaayiliitti gurraacheffadhe sunu maatii isaati sila. Nama beeku ta'e jechuudha. Beekee nama soorataa ture dhaggeeffatu osoo beekee nama hin beekee nama soorataa ture osoo beekee nama itti waan biraan kanaafuu kagabbahee matelleessi. Amma ila kookii koo abibti lage. Amma lage amma dubbiin dhumatti bar bootaan inni hanqinni isaa macala. Kanaafuu kuma ila rame ani waan tataan illee sinaarra barta taan illee. Akkuma nama akka sanitti itti afufuu jedhee araa dho'itu hin jiru. Akkuma nama akka deetti hin beeku dhee ani illee san beeku. Allaas. Amma dubbii araara haasaarra bar. Arara bara dubbiin dhumatti. Arara itu njuru arara ratiba kanan beeku ani sini hime jira. Beeku ani illee hin beeku. Dubbii arsiisan.